Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantu asallaa jirjiratti argamtan nagaan qabatanii tutti sinaa qaqqabu. Isiniin jechuun jaaladha. Yeroo baay'ee odoon waan biraatti seenin yeroo baay'ee malkaan wajjin waggaa hojjennu chaayinaala keenya jennee hojjenna. Yeroo kophaammoo ayyaantu asallaa maaliif jette hojjettanillee ta'ee dursa odoo waan biraa keessan seenin kana waan asinitti dubbadhu jiraate taanaan. Chaayinaala kana nama lamaan hojjechaa jirra. Maqaa lamatti jijjiiruuf chaayinaalli kun immoo ganaa guddinaa irra jira. Ijoolleen baay'een illee chaayinaalli kun akkanumatti haa guddatu malee gaafa maqaa jijjiirtu namoota baay'ee taarawaa ta'a warroonni jedhanillee jiru. Asumaan hedduu tokko galatoomaa jecha egaa kaa fuulduratti fooyyessinaa nama lamaan hojjennaa garuu maaliif ayyaantu bichaadhaan ta'a warri jettanillee gaaffii isinitti uumillee waggaa jiraate maqaa hin yaannee jirra moggaasuuf yaannee jirra maquma keenya isa. Ayyaantu fi malkaamuudhaan illee yookaan inni qubee guddaadhaan illee yaallee irratti dubbannee jirra jechuudha. Garuu ganaa chaayinaala kun chaayinaala ganaa guddachaa jiru chaayinaala keessanidha. Ani dhugaa akka nama mee har'a sheerii godhaa har'a sabiskiraayibii godhaa jedheellee hin beeku. Waa'ee sheerii sabiskiraayibii illee godhu garuu nama nan affeera jechuudha. Warroonni jaalattanii sabiskiraayibii godhaa jedhee nama nan affeera kanumaadha jechuudha. Garuu chaayinaalli kun nama lamaan hojjennaa biraankis haa ta'u barumsas haa ta'u wantoota adda addaas haa ta'u. Maqaacha jijjiiruuf barbaannee jirra jaalannee jirra garuu xiqqoo ishii namoonni baruuf nama rakkisa waan ta'eefidha jechuudha kan jaallanne waan biraas nitti fakkaatina jechuu kan karaa biraatti seenini egaa kaar kophaa kiyyaan dhufee inni sunillee maal inni wantoota irraa dubbadhu baay'ee haala jireenyatti wal qabatee biyyoota ormaa keessa gaafateen wantoonni baay'ee nu gurjaajessu danuutu iyyuu jira kana yoon jedhu maal jireenyuma keenya ishee miskiina biyya Arabaa keessa teenyee walitti mana ormaa keessatti walitti qabannurraa ka'eetan waan biraatii miti jechuudha. Chaayinaala kanarratti argitaniif tan barumsaa fi wantoota biyya keessa jiran qofaadha jechuudha waan irratti dabarsaa ture kophaas haa ta'u malkaan wajjinis haa ta'u jechuudha yeroon hojjedhu. Kanaafuu warroonni chaayinaala ayyaantu asallaatiif haaraa taatan hoggaraattan gamanuma sabiskiraayibii godhaa affeerraa kooti chaayinaala kanarratti wantoota darbuu irraa fayyadamtu chaayinaalli kun chaayinaala keessanidha kan ayyaantu qofaa miti. Kan namoota hundaati jechuudha kan Oromoo hundaatidha. Maaliif wantoota bakka kanallee nu deemee yoo jettanii odeeffannoodhaaf illee jechuudha. Odeeffannoon jedhu waan biraa keessa kan seene miti. Isa jireenya mataa keetti wal qabate qofa ergaa soo barbaadan bakka barbaadan isinii gahuu dandeenya jechuudha. Meeshaalee qofa osoo hin ta'in wantoota maatii keessa sapiraayizii godhuudhaaf. Fira keessan abbaa manaa keessan haadha keessan yeroo ayyaana wal qabatee haa ta'u akkanumatti immoo dhaqxee nu laaltas waan tokko nuuf fiddee fi jettanis hoggaa jiraatan ta'e homaa tokko rakkoon hin jiru nuti qophiidha isiniin jechuun jaaladha. Garuu har'a wantoota baay'ee gaafa kara biyyaatti gallee tuttuquu fi waa'ee meeshaalee waa'ee ofitti amanamummaa waa'ee jireenya keessatti immoo gaa'ila keessatti wantoonni baay'ee akka har'a laallu kanaa miti. Kaleessumti warrumti kaleessa gaa'ilatti seennetoo deemne gaafa kara biyyaa deebinu wantoonni baay'ee wanna faallaa namatti ta'an jiran jechuudha. Dhugaan isiniin jedha isuma kaleessa odoo homaan qabaatin abbaa manaa keeti walitti dhufta maaliif nuyi warri gaa'ila keessa jirru waa'ee gaa'ilaa tolchinee beekna. Isinarraa biqiltuu warii ergitan kanaa miti. Isa maal nyaattee maal dhugde waliin jettan kanaa miti. Yeroo bilbila harka keessaa hin qabne yeroo bilbila okeedhaniin walittuu dhufnee wanta baay'ee ni jira jechuudha gaafa kara biyyaatitti deebitu. Maaliif tokkoffaa ati nama qarshii lakkaa'ee argeedha. Nama uffata jijjiirratee hoon kana jedhu qullaa deemte kaleessa jechuu kooti miti na hubadhaa jechuun akti nuti achitti mana san keessatti haa ta'u kushiinaa gandaa keessatti illee haa ta'u ilifoormi isaa uffannu bijaamas uffannee haa hojjennu. Kara kutaa hirriba keenya yookaan kutaa boqonnaa keenya hoggaa deebine wanta baay'ee ofii keenya godhannu baay'ee ni jira. Fakkeenya barbaannu meekaappii dibannaa sooshaal miidiyaan guute yuutuubii qofaa miti kara feesbuukaa kara tiktookii karaa adda addaatti wayyaa feene uffannaa akka feenetti wanta firiijii keessaa bannee wanta feene furannaa wanta feene nyaannaa. Abbaan manaa kee kaleessa ilmoo walirraa argattee bijaamaa takkittiin bakka tokko jiraattes sirraa bareedee jira jedhaa viidiyoon gaafa silaalee gaafa immoo ati callistee dadhabdee akkasumatti viidiyoon dubbistee har'a immoo maal taatee maa faayachuu diddee waan akkasii taatee siin jedhee nama addaa wayii sitti fakkaata abboommii manaa kee jechuudha. Gaafa gola namaa keessatti
kanarraa kan ka'ee qarshiin ergitaa akkas nuu godhii ji'a kanaan mana xumurii ji'a kanaan immoo akkas nuu godhii ji'a kanaan immoo maatii keetii akkas godhii ji'a kanaan immoo maatii keenya akkana godhii waan akkanaa kana jechuudha hariiroon nu wajjiniin uumnu jechuudha biyya ormaa keessa teenye gaafa gallu garuu faallaa waa baay'eetu jira. Kana warroonni gaa'ila keessa seentee ilmoo walitti qabaattee deemtes har'a kophaa kiyyaan jira wanta baay'ee wanti wajjin haasofnu hin jira jedhee jira jalqabuma viidiyoo kana irra hin butina issi fayyada isheen gana haasa'arra jirtus isheen kaadhimamtee jirtus isheen dhala wajjin godhattee deemtes isheen odoo dhala hin godhatin immooyyuu walumatti galtee boodammoo gallee akkuma nama kamittu jireenya keenya waliin jiraanna jettes si fayyada viidiyoon kun. Ijoollee kana hoon jedhu itti jiraadhe tanan arge waanan ittiin jiraanne dhala waanan ofii kootii ittiin bullee dhala gonkumaa ani miidiyaa kanarratti dhiyeessee hin beeku. Tarii ani darbee yoo hiriyoota koorraa waa tokko ruubii fudhadhe hunda caalaa waa'ee koo kan ta'e jechuudha viidiyoo kanarratti hojjedhu argaa jirtanillee jechuudha. Amma hiriyoonni koo na cinaatti yookaan namkeetti wantoonni miidhaman hoggaa jiraatan kan isaanii qofaa miti qabadhee kanan dhufu kiyyalleetti makatteen qabattee dhufa jechuudha. Maaliif yoonani ofii kanan ofirraa narra ga'eerraa isin barsiisinii kan nama hagam baay'ee sin quuqu. Kee caalaa ati kanirra ciifte caalaa miidhamaasitti miidhamte caalaa namni biraa siif hin beeku jechuu koodha gabaabumatti. Miidhama kee garuu gaafa dubbattu keessa keetii dubbatta itti jiraattee argite itti miidhamtee argite waan ta'eefidha jechuudha. Ani oduun of eeggannoo guddaa ta'uu godhuu baadhee mana koollee nannabaa. Gaa'ila koollee nannabaa jireenya koollee nannaba jechuudha. Anugaan isiniin jedhaa kana hoon isinitti immoo badaadha abbaan manaa koo jechuu miti. Of eeggannoon jira. Qarshii gaafa gajjettee lafa akkatti dafqitee fiddee fi gaafa callistee teechee rakkoofte garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf amma hoon teechisee waa'ee biyya Arabaatti haasa'e amma kana hunda dabarsitanii isinitti tolee miidiyaa irratti akkatti bashannantanii amma maa daalachuuf ture amma maa gurraachuuf ture yeroo sana maa addaa ture dilootiitti fakkaata. Nu immoo jalqabuma gaafa deemnee ji'a 4 ji'a 5 geenyerraa of tottolchuu jalqabna suuraadhaaf hiphanna. Suuruma san laaluu abbaan manaa keenya haa ta'u kaleessa daalatti biraa baate sanidha. Kaleessa daalachuuftee wayyaa jirtuun bijaamaa jirtuun mana keessa olii ga'u gulgul jettu sanii gaafa footoo ergitu gaafa viidiyoo wajjin haasoftu ati teecheetuma qarshii san fidde waan itti fakkaatuu fi akka ati miidhamte san bakka keessan bu'ee siin laalu akka ati itti sassiif hin ta'u of eeggannoon dirqamadha. Kana yoon jedhu abbaa manaa keessa shakkaa isiniin jechuu kootiin har'a jiraachuuf har'a dhala kee wajjin taa'uuf har'a dhala kee barsiifachuuf har'a nama taate innuyyuu gaafa ati guutumaan guututti itti of laatterra gaafa ati of qabde kabajaa irratti qabdu addaadha. Amma dhugaan isin jedhu dubartoota baay'ee gaafa ati of qabdu abbaan manaa baay'ee ishii kabajaa baay'ee iddoo guddaa qabaa fi namoota biratti illee haati manaa koo bar haardidha. Haati manaa koo bar baay'ee cimtuudha nama of gattuu miti nama of dagattuu miti jedhee siifuu ragaa ba'a abbaan manaa kee jechuudha. Gaafa ati garuu guutumaan guututti waan jiru keessa darbee warri biyya kanaa dhiirri biyya kanaa ministeera biyyoota Arabaa guutuu yookaan haati manaa hiriyyaan isaa beektu biyyoota san qoratee har'a meeqan qarshiin zarazzarama harka keessaa qaba. Ati immoo fakkeenyaaf kumaanoo hojjette kumatti himta. 1500 hojjette 1500 nan hojjedhee bilbila harka isaa jira. Gogoliirra seenee guyyaa har'aa gaafati qarshii ergiturra guyyaa har'aa meeqan jira qarshiini maalirraa qaba jechuu dandeessu waa irraa hin qabu. Jaalattee farramtee itti seente mallatteessitee fi itti seente haga haadha manaa isaa taatetti sirratti mirga hin qabu. Qabeenya isaatti garuu ati odoo mana keen tuqin odoo jaalala isaa ofirraan balleessin akkamitti akka of qabuu dandeessu akkamitti akka dudda dubartoon kana jedhu sagalee waaqayyootu nayyamu abbaan manaa kee siif qaama keedha waan qabdu hundaa isatti dhoksuun qabdu isatti mul'isuu qabda innis waan qabu isatti mul'isuu qabaayedha akka sagalee waaqayyootti nuti baay'ee ulfaatadha nuti gaafa sallaallee miidhamtoota ta'a dubartoon abshaalas ogummaas gadi fagoo gaafa qabaattu mana ishee ijaarti sagalumti waaqayyoo immoo bakka tokkotti hin jedha dubartii ogeetti mana ofiin ijaartii jedha dubartii gowwaan garuu akkuma isheetti mana ishee hin diigdee yeroo baay'ee nuti
balleessee jira nutu quubsee qarshiitti ergine qarshii kiyyaan irratti fuudhee qarshii kiyyaan mana algaa bulee qarshii kiyyaan akkas ta'e jennee wanta baay'ee wanti boonyuun jira biyya keessattis argees jira namoonni baay'ees ta'anii jira isa ati of qabuu dadhabderraan fakkeenyaaf dhadha'ee si keessaan fuune abbaan barbaade hiriyaan keessa cinaatti 500 hojjetti hin beeka maal jedhee dhoksa kanaan hooni immoo baadhe jettee sodaa lafa keessaa akkatti si urgufuun qabu. Already ati 500 hojjetta ugaate biyaansi 2000 irraa dhokfachuu qabda. Yoon kana jedhu hati abbaa manaa kee jechuun miti. Waa baay'ee si barbaachisa. Gaafa galtee achitti miti gaafa galtee fasitti dubbachaa jira. Ogummaa kana. Hoon kana dudda duuba isaa nyaattaa miti manuma keetti ni ijaarta. 200 ji'aan 200 ji'aan 200 gaafa ta'eeffatu ati waggaa 4 hojjetu waggaa 2 hojjetan dhugalii birriin kun gaafa zarazzaramu eessa siif gaa manuma keessa si ijaara. Wannuma feete godha abbaa manaatiin kanas guutii sanis guutii kanas guutii jettee gaafa ati balleessaa qofaa miti isaan. Maal nu fayyadaa wanti mana keessa guute kunii kanaanii birrii kan oloteechifannee yookaan olotiin daldallee nu fayyadaa. Jechuurraa kan ka'e waan ateettu san 4 yoo jette tokko bitu 2 yoo jette omaan bitan waan akkanaa kana raawwatu amaluma isaaniidha kun amaluma isaaniidha. Kanaafuu ati ogummaa gadi fagoo gaafa qabaatte odoo jibbiinsi jidduu keessanitti hin dhufin odoo waliin gufatin innimti jaalalli kaleessa jiru sun innimti kaleessa dhaba keessa walitti dhuftee wajjin jiraatte sun akkasumatti oduma jiru ogummaadhaan mana keenya ijaarta. Kana isinuma warra shamarraniitiifidha. Keessattuu warri akkuma jirtuun mindaa kee gadi gaggara garshitee akka kanan argadha jettee abbaa manaa keetitti mattu. Erguun hin naqxu bara. Erguun naqama fakkeenyaaf 500 nan hojjedhee hoon jedhanii 2000 dhokfadhee 1500 hoggaan isatti hime gaafan galee yoo waa tokko ittiin godhee hoon qalamii tokko ittiin qayyarsiisee yoon minxaafii tokko ittiin bitee yoon immoo bakka hanqate tokko mana keessatti sahaanii tokko ittiin bitee ani kophaatti ittiin fayyadamu. Keessummaan mana koo dhufu keessummaa isaati. Firri koo kan mana isaa dhufu fira isaati. Firri isaa mana kee dhufu fira isaati. Waliin saalfattu. Inni saalfatu ati hin saalfattu. Hiriyoota qabi hiriyoonni isaa gaafa dhufte inni lafa laalu ati lafa laalu. Manuma keessan ittiin ijaarta jechuudha. Maafan dhoksaa maalon ta'a nan jaaladha amma yeroo wayii asirratti tarii dhaggeeffachuu dandeessi. Mucaan tokko mana jireenyaa biteettee hiriyaallee haa ta'u onlaayinillee haa ta'u waan isaan beeku baay'ee tanaan durallee waan dubbadhellee hin beeku akka fakkeenya itti fudhadha. Waan ta'e wayiitti hadheessee hin ta'u jennaan gonguma wanni isaan alaa qabeenyi koo isaan alaa argannaan koo isaan alaa yaanni koo isaan alaa karoorri koo isaan alaa homuma waa'ee naan baasu jettee ishii damaddamtee teesse tokkoon arge. Dhugaan baay'ee na ajaa'ibsiifadha. Yeroo kana keessallee wanta akkanaan jiraa hin jedhe. Maaliif haalli jiru haalaa miti kaa? Haalli jiru ati koo murtoo mataa keetii yoo hin qabaatin jaalalaa miti lubbuu sana morma sana kuttee odoo fuuldura isaatitti goote suma walitti guurratee maatiin keessi awwaallata malee inni miiliyoona jira durbitti si qayyara. Garuu ati cinaacha kee yoo kabajje ati yoo eenyummaa kee kabajje yoo ati of qabde miti abbaa manaa keetii miti naannoon keetu si kabajee jiraata. Haa ofumaaf of xiqqeessina ofumaaf immooyyuu of kabajuun hunduu harka keenya keessa jira. Hireen keenya rabbi fayyaan waa kennu malee harka keenya keessa jira. Murtoo mataa keetii yoggaa qabaatte jechuudha. Yoo olii galatti tattaafatu yoo kan fiddes dhuftee isatti arraaggafuu baattee of qabdee meeqooyaanis qilleensa waan taa'e wayii qabattee kaatee waan akka kanaa anammoo na barbaachisa waan akkanaa kana dalagu murtoo keetirratti sii kabajuu qaba abbaan manaa kee cinaacha keetii waan ta'eefu murtoo kee sii kabajuu qaba hojiisaa ta'uu uffatasaa ta'uu adeemsasaa ta'uu karoorasaa ta'uu waan kana jedhu ofii keetii oofamta jechuufi miti yaanni kee gadi bu'aa ta'uu qaba karoorri ati fiddee isa fuulduratti dhiyeessitu suni fudhatama dhabuu qabu isa san immoo eenyutu godha suma shamara kanatu godha. Namoonni baay'ee miidhaa keessa seenni amma hin jiru biyya arabaatii kan galan baay'ee qarshii guddaadhaan hojjetanii dhufanii asitti
هون كان جل أبا مناتي نوجنا من جت شوفي جاي متى أوفيتو وري ولا دانوتو جل برجاجة وين كم وقاعد بلا فكنا رنجرات أكو ما نما كميتو سبربا أما دربا بيجي كيسا يولا سك آنس وفتو ما أما أتي في الدير وفتي وفت لسان ست بتاني وفتن جراجر ما كم أنو يو اللي تبونا يروباي كرا وفتا كانوا أنو كفنا فيني لقال أنو شانتنا ننو في أكنا ما كاركون غوني أكنا ما وانتو كمان غوني وفترة اللي تبوادر مالك وفتة أسيقاف أركتو باي سيجايب سيسي garuu immoo kanatti gaafa uffattee baatee durba asiitti wal bira of qabdee laaltu itti saalfattaa tumtetu jechuudha. Kwaalitii amma fakkeenyaaf shahiin irraa uffata danuun biteen uffata ani kwaaliitiidha jedhee anuu shaantattan fide malee waan tokko waan tirfii ta'e tokko maaf fidee dhufu. Isuma sanuu nutti bareedee onlaayinii irraa finnee dhufnuufi gaafa asitti durbii asii surree ishiin uffattu gaafa argitu caammaa ishiin kaawwattu gaafa argitu shamizii ishiin kaawwattu gaafa argitu. Kuni bakkeedhaa ishee kunoo rarraasanii gurguran bitassan isa fakkaata biyya keessatti. Kanaafuyyuu maal isiniin jechuun barbaade guutee wanni ittiin isin qayyaru dhiironni yoo ati of kabajjeenaan yoo ati of qabdeenaan fakkeenya baay'een dinqisiifadha ijoollee ofii ishiitii ofitti amantee mana ofii hojjisiifattee kaatee meeshaa mana ofiitti galfattu danuu argee jirammoo waanan dinqisiifadhu baay'ee jira. Tokko tokko amma hin jiru ijoollee baay'een abbaa mana odoo qabanii sabiraayiziin godha jedhanii meeshaa namirratti hojjisiifachaa jiru baay'een ni jiru. Meeshaa mana keessaa amma baay'een bitanii kanan teessiseef hin jira. Guyyaa tokko feetee nu deemte abbaa manaa kootitti naa kennite hin beeku abbaa manaa kootitti hin himne dhoksaadhanii nan waan akkanaa dalage kan jedhu hin jiru. Kuni maaliin maa kana gootan jedhu abbaa manaa kee ofitti amanamummaa waan goote waan ta'eef maaliif bakka mana koof barbaachisan si sabiraayizis godha. Mana sa'aatii karaa biraatti hin galchine ollaatti hin galchine maatii keetti fuutee hin galchine waan ta'eef kunuu ofitti amanamummaan tokko tokko immoo hin jiru meenan mari'adha yoo inni jaalatan jaaladha kan jedhu hin jiru waan kana jedhu abbaa manaa keessanii ala oofamaa jechuu kootiin kun koonfideksii odoo mana warra dimokiraasii keessa jiraattanuu nama dimokiraasii hin qabne kan ta'u danuutu jira nama miidiyaati namoota baay'een naquun nama waan ta'eefan viidiyoo kanarra hojjechuu dhufe jiru. Ay didi abbaan manaa koo kan jedhus ni jiru. Kana waan jedhu meeshaa maa bituu diddan jechuu kooti fi miti. Kabiraallee yoo ta'e murtoo biraa hojii irratti haa ta'u, uffannaa irratti haa ta'u, dhaabbannaa irratti haa ta'u, hariiroo maatii kee wajjin qabdu haa ta'u, gaafa abbaan manaa kee jedhee ati akkas taate jechuudha. Gatteessa jechuudha. Didi abbaan manaa koo itteetuma ofumaa kee mana keessatti hafta jechuudha. Gaafa sanatti meeshaa mana keessaa taata. Murteessi. Waan kana jedhu kabajaa isarraa hir'ise jechuu miti. Amma tokko yoo fi murteessu waan isa hir'ina isaa wayii ulfina isarraa gadi bu'ee wayii dhiironni illee hin jedhu waan akkasiisan keessa isaanii hin jira. Yoo ati diddee nama cimtuu taatee dhaabbattee dhalatti yoo ati murtoo wayii murteessite akka waan mo'amaniitti fakkaata warroota dhiiraa. Bakka mo'amanii akka waan ati isaanii ol taatee wayiitti itti fakkaata. Isa san immoo maal gootaan ogummaa keetiin teechisteetti bita. Wanti sirraa irra ta'umtu hin jiru. Ani kabajaan kee akkuma jira. Abbaan manaa utubaa manaati jedha. Utubaan manni utubaa malee hin dhaabbatu waan ta'eef yookaan isa irratti rukutamu san malee hin dhaabbatu waan ta'eef kabajaan isaa akkuma jirutti jaalattee osoo hin ta'e wanni si dirqisiisu danuu jira abbaa manaa kee kabajuuf dirqama keedha jechuudha. Haati manaa abbaa manaatiif abboomamuun dirqamaadha. Akkuma addunyaatti jira kun jechuudha. Bultoo biyya rafaatti rabbiin illee akkas jedha waan ta'eef rabbi sirraa jaalata. Yoon kana jedhu immoo garbummaa miti inni illee haadha manaasaa akka mataa ofiitti jaalachuu qabe ishii duuba dhoksaa tokko illee qabaachuu hin qabu jedha. Nuti isa san hin beeku. Baay'een keenya ishee san hin beeku. Ishee abbaan manaa haadha manaa akka ofiitti jaalachuu qaba. Ishee duuba waan tokko homaa dhoksaa tokko qabaachuu hin qabu jedhu san hundi keenya ishiitti bulaan jiru. Dirqama keenya bichaa ba'aa jirra malee mirga keenya kan wallaallu danuu jira. Ani kanan jechaa jiru ishuma shamara biyya Arabaa keessa jirtan baay'ee waan baay'ee na mudate waan argee. Ara sinitti fakkaatin ayyaantun ergan galee oggaa kana keessatti maal hojjettaarra maal hin hojjenne odoo naan jettanii naa salphata. Wannan hin tuttuqne tokko homtuu hin jiru. Yeroo baay'ee ijoolleen huyyuu naan jechaa turtan abbaan manaa kee hin jiru maal waliin gargaartanii akkasin maal harkuman kennachuun jaalanne adda. Waan kana jedhu kabajaa isaa dhabeef miti baay'een jaaladhaa baay'een kabajaa iddoo guddaan qabaata. Garuu akka nama tokkootti tattaaffii mataa kiyyaa carraaqqii mataa kiyyaa carraaqettoo
hiree kiyya anis arguun qaba waanan jedhu waan ta'eef maaliif sababiin isaa dhalatu jira waan hunda abbaadhaan fidin jettu ilmoon haadha gaafatti waa baay'ee wanta hir'u har'a daa'ima kanan beekina gaafa guddachaa deemanillee haadha irratti ba'aa baay'een hin jira ijoollee yeroo baay'ee waa baay'ee waan gurguddaa abbaa gaafatu malee waan xixiqqaa haadha gaafatu gaafa qabaatte baastee dhala keessatti kennite jechuudha. Gaafii baannee guddannee ani yeroo baay'ee kana keessa jiru gaafii baaftee guddadhee dhalli koo gaafii baatee maaf jiraata kan jedhu keessa kiyya jira waan ta'eef carraaqii guddaa argitanii jirtu lafa hundaan tokkooti kaaniin godhaa boloqqee hoggaan kophaa cabsuu argitanii jirtanii woriillee bitee wanni ni ijaalle addaan qollee bitee wanni ni ijaalle tokko homtuu iyyuu jiru jechuudha. Waan hundaatu tuqeetan isa keessaa kan namil keessa tokko qabadhe jechuudha. Yeroo baay'ee waan tokko hookisaarre maaliif hankisaare bakka dhaabuun qaba harkuma isaa eeggachuun qaba maaliin irra jira maaltu na cinqee dirqama kiyya yoo jiraate hojjetee fide innis kan inni hojjete suni qaawwamee si duucha yeroo kana keessa lamaan inuu fiiganii of dadhabamee jira. Kanaafuyyuu kana jechuun koo maalinni ofitti amanamummaa qabaadhaa. Cimaatii waa tokko guduuffadha akka jiruun ergitanii boruun rakkatinaa hojii inni si uumu qofaa miti kanatti filachuu qabdu. Ofiifillee tattaaffii mataa kee fakkeenyaaf biyya keessatti abbaan manaa koo hojii wayinaa uumaa biyya keessa jira waa qoratee waan akkanaa hojjedhu naan jedhaa jechuu dandeessu. Tani kan inni hojii inni si uumuu barbaadu suni asitti midhamuu dandeessa. Hojii boqonnaa hin qabne ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf mana nyaataa yoo jettan gonkumaa ishee mana arabaa keessa teessisii wayi. Hojii mana nyaataa garbummaa jechuun dandeessa. Yoo kana jedhu jibbaan kana isinitti sa'a 11tti kaata iddoo hojii dhaquuf jechuudha. Odoo sarraata nyaataa qaxartee nyaata ofii keetii ittoo ofii keetii hojjetta. Sarraata nyaan fe'ee nyaata san siif hin tolchu kisaaratti si galchamanii. Sababbiin isaa ati mattarattee haga si ga'u odoo wanni kee wajjin isa gabii kee wajjin madaaltee hojjetta gaafa sarraata nyaatti kennitu garuu wanti hundi akkas hin ta'u. Dirqama kana ati sarraata nyaas qaxarii sa'a 11tti kaatee iddoo nyaataa san dhaqxa. Sa'a 12 yoo ta'u manni nyaataa banaadha. Galgala sa'a 2tti mana keetitti daaffoftee galta. Of qabuun hin jiru, dhiqachuun hin jiru, akka argite ta'uun akka argite waan jedhu maaliif yeroo hin dadhabde hin galta. Hoosente shaawuriidha. Achiin booda kan dadhabdu kan namas manaa qabaaddu kan dadhabduu ciifta gaafa sargatamaa deemtaati. Kana waan jedhu jibba mana nyaataa qabaachuuf yeroo wajjin maali wanni hundi qaala'iinsa ta'e waan ta'eef sarraata nyaata of gatteetoo ofii keetii akka feete miiccattee akka feete mana kee ilaaltee jiraachuu si rakkisa waan ta'eef. Kanaafuu filannoo mataa keetii yoo ta'e humna kee wajjin odoon dadhabin sababbiin isaa achii dadhabdee dhuftee achii dhamaatee dhuftee guyyaa kan oddoo qaragutu jira kan halkan dhaabachaa bulutu jira kana hunda ta'aa dhuftee dadhabbii keessan oddootti himtee ruubii si taradda'u. Kana hojjedhu odoon hojjetin hin jiraatinaa jechuu koo miti na hubaddaa. Hojjedhu isa si dadhabsiisne ta'uu qabu biyya keessatti illee gabii siyaa fidu garuu isa akka malee dhamaatu ta'uu qabu akka hin kuftaa achitti baay'ee dadhabdee dhufte waan ta'eef kanaafuu filannoo isaatis kabajjullee kan ofii keetii filatte humna kee wajjin ta'uu qaba jechuufanii viidiyoon kun isinitti dheeratee jira baay'ee tokko dhiifama naa godhaa bakka jirtutti nagaa naa ta'a yaada soo qabaattas saanduqa komentii jalatti naa teechisaa baay'een isin jaaladhaa baay'ee isin kabajaa